Yooyaa ammas yooyaa ilmaan ayyaa bakka jirtu marattuu nageenya keenya akka waaqaa akka oromummaadhaa akka wal irraa maddeessanidha qabu. Warra sanii bari'eef akkam na bultan nagaan bultanii san hin jenna warra sanii dhiheefillee akkam na ooltan. Yooyaa irra deebilee yooyaa ashabaar ka fuune nooru qariibuu alaa dhufuu akkam shaboo bidee san hin jenna. Ewa qubata keenya nu bal'isi waan dubbannu miidhagsii marii teenyallee nu eebbisii xuura keenyallee waaqni tolchinna. Sagantaa teenya taarratti obbo Abdii Badhaadhaa qabannee dhiyaannee jirra. Mariin haasoo keenyallee waa'ee hawaasummaadha. Oromummaa, Oromiyaa fi Oromiyyuu irratti hundoone waan irra kundarraa illee haga tokko waan keessa jirrullee haga tokko waan itti achi deemnurraa illee gaa walii akeekna. Gara keessan akkatti simatten hin beeknu gara keenyaan ammoo obbo Abdiin takkaatu afeerree nurraa hafaniin turre hogguun arganna. Har'a ammallee gaa hojiirra jiranii yeroo isaanii irraa saammachuu keenyaaf dhiifama gaafanne. Welcome Adeeroo Abdii. Hedduu galatooma Shabboo miidiyaa gaammee naafeeruu keessanii fi fayyaa ta'a. Ayyaanullee gaafeerraa keenya kabajanii asirratti argamuu keessaniif ulfaadhaa galatooma wayyooma isanii jenna. Gara bu'uura haasaa keenya kanatti waggaa dachaan Oromoo waan addunyaa gumaacha hedduu qaba jechuudha. Keessaahuu gara beetee sooshaal saayinsiidhaatiin, gara anthropoloojiidhaatiin, gara poolitikaal saayinsiidhaatiin yoo fudhanne yeroo guddaa keessaahuu siyaasaan meediin Oromiyaa fakkaatti meediyaa Oromoodha. Bifa fadheen yoo laalte jechuudha. Terminoloojiidhaa yoo laalte jechoota guutuu Oromoo irraa fudhatanii jechuudha. Diimokiraasii irraa yoo fudhanne ilaa fi ilaamii irraa yoo fudhanne sogaa waan fi achi keessa waan hundanii qaba jechuudha. Waan fi addunyaa barsiifnee har'a wallaallee addunyaarraas boodaafnee kan ofilleetti dalagachuu dadhabne. Waan Oromoon kaleessa qabaachaa ture keessa instituushinii bultumaa fi hawaasummaadhaan sirriitti gargar baasee adda beeka. Fakkiidhaaf niitiin jaarsaa wal loltee yoo kan sokkotee warratti galtu taate jaarsa gumaa galchuudhaan kan niitii galchanii jechuudha. Jaarsa qe'eedhaa jira kan dhimma kanaaf beektee kan dhimma kanaan dalagu. Jaarsi gumaa dhiiga itichuu immoo gaafa beektee harki namni harka badee lubbuun namaa baddeetti dhufanii jira. Kun dhugaa separation of power agarsiisaa jechuudha. Abbaan gadaa beektee Idris innummaan beetee abbaatti tahee dhukkubis innummaan abbaatti tahee intala beetee heerumtu heerumsiisee gurbaa fuudhu fuusisee waan hawaasni ofii qabaachuu qabu autonomously itti dhiisee wanni abbaan gadaa irratti fokus godhu waan daangaadha. Waa'ee beetee micro miti waan macro taate waan grand ta'e waan gurguddoo irratti xiyyeeffachuu qabu. Gadaa irratti xiyyeeffatee waan biraa immoo hawaasaaf lakkisaa jechuudha. Ibi waan biraati miti gaafa gumii gaayyoodhaatiif teessoo walitti dhufan hoggaa heera labsan heera guututti tumanii fixanis ittiin kannan. Labsee qe'ee teetiin galadhuu siin jaa jechuun maali? Deemiti hawaasa ati itti galtisaniif akka hawaasi isaaniif ta'utti tolfadhuudhaadha. Konstitutiona fudhatteeti legislationaaf ammoo qe'ee ofitti galtee qe'ee ofii tolfattaa jechuudha. Sadarkaa kanatti warra advaansiti Oromoon jechuudha. Haa taatu ammoo eegaa galteen ammaa maxxeen gara milikiin dhuftee ijaarsa impaara san keessatti digmeeni safuu keenyaatiif ijaarsa keenyatti ilaa baatu itti fufaa jira. Kaleessa diinaani nutillee wallaalummaadhaan itti fufnee jira. Amma duratti gaafa Haile Sillaasee gaafa milikoo fudhanne milikaa sirna keenyaa fi bultuma keenya political institutionii keenya nu harkaa diige. Ammoo caasaa hawaasummaadhaa Oromoon ni dhoofate. Lafa hedduudhaan deemu Oromiyaa keessa Oromoon kaleessa ofiif beektee intala sirnatti kannatu waan hambifatee qaba jechuudha. Waan waliin jireenya hambifatee ni qaba. Gaafa Haile Sillaasee illee sirna gabbaarii jala jiru gabrummaa lafa dhabee lafarratti economical gabrummaa beektee diinagdeedhaa irratti hafe ammallee
siyaasa irratti gaafa sanillee Oromoon safuu isaan tikfata aadaa isaan tikfata waan mootummaa eegatu ni qaba jechuudha. Namni waan inni qabu harkaa caccabse immoo dargeedha. Ayisamaa fi ayoomaa fi meeygamaadhaan jaarsa biyyaa qorqaajii je'anii haanin beektee abbaa lafaa je'anii manguddoodhaan haala qarrii je'anii baalaagarii je'anii waan tijaan hedduu Oromoon akka of tuffatu fi jaarsa fi tuffatu godhe. Gaafa wayyaaneen ammoo warra dargiin kaleessa tuffatan deebitee biriidhaan bitatte jechuudha. Muddee jaarsa biyyaa kaleessa ilaa hanqa abbaa gadattuu duraa bitatte jechuudha. Ilaa irraatu abbaa gadaa Oromoodhaan deebine. Gaafa dargiigaa isamaa fi meegamaa fi maarratti jijjiirate sirna jaarsa hawaasummaa keenya wayyaaneen ammoo warra hawaasaan deemu bitatte. Salmaatti fufee piipillee alattis akkuma dargiin isamaa fi meegamaa qabu abaa'oo fi naguddaa abaa'oo ture adoon kaafaa hagam takka biyya alaa jirtiin beeku isaan illee jaarmee hawaasaa hunda keessa seenanii waldaa yoo chachi jaatte isaatu si hojii jira yoo beektee masgiidaa ijaarratti hayyamsiifachuu qabda ispoortii jettu akkasii waa hunda keessa seenanii hoggaa fi wallolan ammoo hawaasa kana beektee ammas garaa tarsaasanii edda yaanii jechuudha. Maayyeetti gaa 2018 hireen dhufe yaani darsa guuratanii biyya alarraa biyyatti galanii jechuudha. Amma gaa biyya alarraa isii jalqabu barbaada. Obbo Abdii jarri hawaasa dirree dhiisan kana hawaasiin dirree na dhiisan je'ee waan ofii kana gaa deebi'ee jaarachuutti seenee jechuudha. Amma isanuu akka macaatuu lamatti waa hojjetan. Abaa'oon keessa jiru kaafaa'oon keessa jiru. Purely civic society. Kaleessa ammoo nama dhibaa jechuudha waan akkana. Deebi'ee yuuboota illee akkasumatti walitti qabdanii hoggaa hundaa badhaasaa jirtanii kunillee waan abaa'oo fi kaafaa hunda lagameeti waan civic society dalagaa jiru amma hawaasni hojjetaa jiru wani birallee hedduu jira osfaanallee wani bira hedduun amma transition irra jiranii jechuudha. So gaafin kiyya hawaasni biyyaalaa mee'isemaa fi mee'igamaa fi ayoomaa jalaa bahee ofii aadaa fi sirna fi kakaalee isaa sanirra deebi'ee Oromoo Oromummaa fi Oromiyaa fi Oromiyummaa irratti ofiif jaaruu danda'ee jira. Abaa osoo doon jenne, kaafaa osoo doon jenne, piippii osoo doon jenne, bilisa baasaa osoo doon jenne dhimma hawaasummaa akka hawaasummaa laalee waan san tikfachuu danda'e. Iddoo galatoomii gaaffii bilbiltuu gaaffiis yerooti haalli ammatti kaaste kuni maalirraa ka'eedha dubbiin akkamitti calqabumarraayyuu hawaasni biyya alaa kun akkamitti ijaarame isa jedhu amma hubannoo kiyyaa kanan irraa hubadhe baqataan kun irri caalaan kan inni biyyaa ba'ee baqaane yeroo baqaan ba'u maal argaa rakkoo inni himatu rakkoo siyaasaa biyyittiin qabdu impaayiriittiin qabdurraa kan ka'eeni biyyoota ollaatti baqate biyyoota ollaatti yeroo baqatu gariin akkuma Oromoo safuu qabutti argaa dhageettiidhaan kan arge sana kan qabu sana fudhateetu biyya ambaa kanatti ba'e. Gaafa biyya ambaa dhufu haalli inni itti dhufe bifa lama. Tokko aadaa biyyichaan beeku, afaan biyyichaan beeku, safuu biyyichi inni qabu hin beeku, kan beeku maali namoota isa dura dhufe sanatu akka inni karaa sanarra deemu godhee jechuudha. Maal ta'e bakka lamatti ba'e tokko naannoo hundi keenya iyyuu naannoo irraa dhufne akkuma naannoo wal beekutti akkuma haala inni keessa dhufeeni qubsuma qabaatu sana walitti dhufee booddee maaltu ta'a gariin hawaasa qulqulluu kan siyaasni tokko inni ittiin aajoomne ijaarrate. Gariin immoo lakkii maqaa qabsoo gargaarraa qabsoon kun gargaaramuu qaba. Kana gargaaruuf immoo hawaasa ijaaruu qabna. Kan jedhu fedhii jaarmaat irratti dhaabbate jechaadha. Sun maal fidee
hawaasni ofii isaatii akka hawaasaatti calqabarraa ka'ee ijaarame daddaaqiinsa tokkoon qabu itti fufe. Rakkoon hamma fedhee isa mudatu maaliif ofiif of ijaaree kan inni ijaarameen hawaasota uummata naannoo isaa sana jiruun waan ijaaramee fi daddaaqamsi amma fedhe yoo dhufu sirna qaba. Sirna bulmaataa qaba. Sirna ittiin wal filatu qaba. Sirna ittiin baallii dabarfatu qaba. Warri karaa bifa siyaasaatiin keessa galee hawaasa ijaarratee bifa dabballeetiin galee immoo gaafa dantaan inni barbaadu sun irraa hafu dantaa hawaasichaa sanarraa dhiiseetu dantaa mataa ofiitiin waan deemuuf hawaasicha jabeessuurraa gara ofiitti kanarraa kan ka'een haalli hawaasni keessa jiru yeroo ammaa keessumaayyuu yeroo ammaa sadarkaa hawaasaatti gadi buuneetu nakooshaatti afooshaatti jechuu kooti afooshaatti amantiidhaan naannoodhaan gadi bu'aa jira. Sababiin kun maalinni wal hubannoo keessumaa warri siyaasaa warri waa beekna jedhanii tokko hawaasa sana keessa galanii hawaasan tajaajilanii gubbaarraa gadi taasa'u. Kan lammaffaa rakkoo isaan hubannoo hawaasichaa waan hin qabaannee fi waan siyaasa irratti hirkate yookaan immoo waan ofii isaaniitii fi itti amanan sana jala deemsisuun maal fide dadhabbiina fide. Waan ati kaaste guddaan duubatti deebinee yoo ilaallu bara Haayile Sillaasee Oromoon biyya alaa jiru baay'ee jira yoo natti hin fakkaatu jiraates xiqqoodha lakkoofsaanii muraasa. Bara Dargiiti kan Oromoon baqattee gale. Dargii keessatti rakkoon lafarraa buqqa'uun kan dur bara impaayirichaatiin buqqa'uurra Dargiin immoo maal godhee maatii gubuun naannoo gubuun balleessuun jireenya hawaasaa diiguurraa kan ka'een Oromoon kun baqatti godaanee jechaadha. Irra caalammoo bara wayyaanee jilmaadhaan nama fixuun kana hundumaa gaafa godhu maali warri siyaasaa immoo siyaasa ummaticha toon barsiifatiin dantaa ofii qofaa irratti fuulleffachuun hawaasichi akka inni hawaasa ta'ee ijaaramu gochuu dadhabuun achi keessatti mul'atee jechaadha. Bara 2018 yeroo hawaasni nafe warri hawaasa ta'ee ijaaramee hafe haa xiqqaatu haa guddatu hin hafe warri siyaasaa garuu hin galani. Gaafa galanoo marii hawaasaallee hin goone. Hawaasichaan kaleessa siituu jaarmaa kanallee tajaajilaa ture. Maal haa goonuu yoo gallee yoo borullee rakkoon tokko dhufte kan itti hirkannu hawaasa keenya isinii kan kaleessa sabbatarraa hiikaa turre kan kaleessa isin argannee kan horii baasee kan yeroo isaa gubee hawaasa kana walitti qabee qabsoo kana gargaaraa ture isinii kaleessaaf waan gootaniif galatooma amma immoo galuuf deemna garuu nu eebbisaallee hin jenne hundumtuu karaadhaan hin galee gaafa achi ga'u hin kufe. Gaafa deebi'u maal ta'ani hawaasicha dhiifamallee gaafatanii deebi'anii waan balleessine sanaaf dhiifama amma immoo sadarkaa kanarra jirra bakkuma kaleessaatti deebinee Oromiyaan kaleessas garbummaa jala jirti har'allee jala jirti haa goonuurra maqaa adda addaa baafachuudhaan as bahanii jechaadha. Sunis diigamsaa fi ijaarumsa kaleessaa Oromoon bara 2000 keessumaa 2020 North America gara hawaasota 32ti jabaatee kan hojjetaa jiru kan ture. Wareegama Haacaaluu irratti hawaasa Oromoo idil addunyaa gaafa ijaarru Awustiraaliyaa hawaasota 6, Kanaadaan 6, Awurooppaan guutuu UK dabalatee USA'n 32 hawaasonni kun walitti dhufeetu jaarmaa jabaa tokko hawaasa Oromoo idil addunyaa ijaarrate. Ijaarmaa sana akka ijaarrateen booda masaanuu walitti ta'ee lakki ati warra kanadhaa ati warra sanadhaa kan jedhu qaama kana deeggaruu diddee qaama kana fudhachuu diddee kan jedhuun
rakkoon uumamee jechaadha. Kanarraa kan ka'e faffaca'insa har'a geenye tokko warruma siyaasaati. Warra siyaasa waa beekna jedhu lammaffaa illiitiin Oromooti ani dhugaa walitti himna yoo ta'e. Maaliif bakka tokko dhaabbachuu hin danda'anii jaarmaan qabanii hawaasicha diiguutti galame har'a sadarkaan hawaasaa kan durirraa gadi bu'aarra jirra. Akka hawaasaatti wallaalla ta'e rakkoo keessa jirra. Rakkoo isaatiif immoo malli maalii kan jedhu irratti mari'atamuu qabaan jedha. Karaa kiyyaanii hubannoo gadi fagoo barbaachisa, qorannoo gadi fagoo barbaachisa haala amma keessa jirru jechuu kooti. Ayyee ulfaadhu galatoome. Kan biraagaa kan biyyaalaa silaa haga ibsite. So hawaasni ammallee transition irra jiraadha. Ammoo wanni akka gaarii jala sararee hawaasni keenya beeku arraa miti gaafa beektii addunyaanuu qarooma hin qabne gaafa addunyaanuu dimokiraasii hin beeyne abbaan humnaa vaakingiidhaa fi beektii uleedhaa fi qottoo qabatanii gaafa Awurooppaanuu wal qottoodhaan wal bulchaa turte sani nuti gadaa qabannee odoo walitti hin qoxxifne wal bulchaa turredha. Separation of power akka gaarii beeka hawaasa keenya. Kaleessa hawaasummaa fi bultuma adda baafatee beekaa jechuudha. Wanni abbaan gadaa niitii sokkite hin galchineef itis beetee kun waan hawaasni hojjetamuu qabu jechuudha. Abbaan gadaa wanni beetee sirna beetee fuudhaa fi heerumaa keessa galee anaatti isa wal fuusisa wanni hin jenneef waan adda baafatee qaba. Abbaan gadaa gaaddisa ofitti dhimma naashinaal taatee gaggeeffata. Jaarsi immoo waan qe'ee ofii gaggeeffata. Akkasitti addaan wal tikfatee arraas ga'ee jechuudha. Sogaa wanni takka tan jaarmee siyaasa namni tokko hoogganaa koominitiidhaatiif hoogganaa siyaasaa ta'uu hin danda'u. Siyaasa jechuun interest driven jechuudha. Yoo mataskaana fiddee hin diidii beekadu siyaasaan. Yoo masjiida geessite ni facaafti. Yoo waldaa geessite ni facaafti. Namni siyaasaadhaa waajjira keessatti tolaa jechuudha. Malee waldaa fi mataskaanaa fi masjiida keessatti hin tolu. Dhimma adda baafnee beekuu qabna. Waan hawaasummaa keenyaa tikfannu. Wanni isa yoo nuu jiraatte qabsoo keenyallee beektee hindifachuu hin dandeenye. Gara biyyaa dheenu abboo abdi. Biiti ka hagoo biyyaalaa kanaa hanqina hagoo biyyaalaa kanaa waa hambifachuu dandeessee jirti jechuudha. Kaleessa waan ofii qabu dargiin harkaa caccabse. Ayoomaa fi Ayisemaa fi Meegamaa fi kanaan godhe jaarsa ofii tuffate safuu ibsaa tuffate. Waan dargiin fiddee fi koominizummaa kanaan deeme. Gaafa wayyaanii ammoo jaarsa beetee kaleessa hoggaanii xiqqoo of bayyanatee waan ofii gatii laachuudhaaf barbaadee jaarsa abbaa gadaa sirna gadaa hoggaa jechuu fade wayyaaniin dafteetu liidarshiippii kana irraa bitattee jechuudha. Kaleessa abbaan gadaa hawaasa fakkaataa jechuudha. Abbaa gadaa masaraa ijaaraniif waan agarre. Abbaa gadaa beetee raavafooriidhaan amma beetee forwiiliidhaan deemuun agarre jechuudha. Yeroo ammaa tana keessatti boordigaardii hunda qaba jechuudha. Abbaa gadaa salphisuudhaaf xiqqeessuu barbaadne odoo hin taane instituutiina nu qabnu ka uumaadhaa kanaas kan waafe ka dargii wayyaanee fi maal jettaniin miilikirraa Haile Sillaasee irraa hawaasni dhoofatee hambifatee asiin gaate arra korraptii firraa godhaa jirra. Duuba uummanni keenyoo siyaasaa fi beetee hawaasummaa adda baasee ni beekaa tokko kana. Lammaffaa PPnis abaa ofi kaafaa oonu waan hawaasummaadhaa akka hawaasatti kabajuu danda'anii moo jaarmee hawaasummaadhaa meeshaa siyaasaa godhachuu barbaadan. Dirree siyaasaa keessatti abaa ofi kaafaa ofi PPO wal falman rakkoon qabdu jechuudha. Hawaasni ni beeka abbaa deeggaru. Yoo ammoo hawaasummaa keessa jarri lixe
beekteka hawaasni burjaajeessaa jechuudha. Dirree kubbaa fa'aa yoo mataskaana godhatan, yoo waldee godhatan, yoo afooshaa godhatan, yoo beektee waan uumaadhaan Oromoon qabdu hunda keessa yoo mootummaa fi paartiin beektee galanii waan ofii gaggeeffatan taate akkuma alaasanitti kabiyyaatis hadiyyoodhaa jechuu dandeenya moo ilmaatu irraa hama jecha kabiyyaa. Iddoo galatoomii ani waan hawaasaa fi siyaasa kana dura dursee hawaasaa fi siyaasa kan rakkoon qabnu kamtu dursaadha. Killee dursamuun daakkoo dursaadha kan jedhamutti. Ilaamee rakkoon nuti qabnu kan biyyaa yoo laalla ta'es kan biyya alaa kanasittis yoo laalla ta'e dura hiikoonuma mataasaa hawaasa jechuun maayini. Hawaasichi eenyurraa madda? Hawaasa siyaasa irraa madda moo? Siyaasat hawaasa irraa maddaadha. Maddi isaa eessa? Kan lammaffaa jaarmaadha. Jaarmaan immoo gosa baay'ee qaba. Jaarmaa hawaasummaatu jira. Jaarmaa siyaasaatu jira. Jaartaa amantiitu jira. Kan dinagdeetu jira. Kuni isa jalatti kan ijaaramudha. Hawaasa sanatu ambireellaadha. Hawaasni sun hin jiru taanaani wanta amma nuti jennu kun qeenxeedhaan deemeetu rakkoonni fide. Amma fakkeenyuma gaarii tokko arge waa'ee hawaasaa. Mee irreecha Finfinneettis ta'ee Arsadeettis ta'e barana hunda keenya fagoorraa argine. Amma hawaasni keenya qaroo hayyuu ta'uusaa otoo huuba tokko lafaan tuqiin ittiin bu'iin kan dhaqeef dhimma isaa sana bahee yoo deebi'u addunyaan hin dinqisiifate nama miliyoona ammanaa bahee miti namni otoo qomoon biraa 5,000 namni 5,000 walitti dhufe onnee isaa dhiitaa. Waa yaadu, hamina yaadu, waa gochuu onnee isaa dhiitee waa godha. Uummanni kun garuu uummata sirnaan, uummata safuu beeku, uummata aadaa isaatti amanu, uummata eenyummaa isaatti amanudha. Argaa dhageettiin waan arge sana abbootii isaarraa waan dhagaye sana kan dabarsee hojjetu. Rakkoon eessa jira isa jedhu hawaasa bira miti rakkoon. Hawaasichi waan beeku qaba, waan hojjetus beeka. Kan biraa hawaasni ijaarameetu haa fudhannu bara mormii lafaarraa kaanee sochiin sun dhaqee maal godhe 2018 hawaasni akka hawaasaatti 2014 calqabne biyya alaattis 2013 biyya keessatti calqabame 14 biyya alaatti calqabame fincilli sun ka'ee waggaa 4 wareegama jaarmaa tokko malee hawaasni kun aarsaa kaffale. Dhumarratti maaltu ta'e warri waa dantaasaa bocolachuuf kaatu hawaasa kana asuma qabee maqaatti boggaafatee jaarmaa siyaasaa isaa ijaarratee hawaasicha sana akkan taanetti ta'ee har'a dhumaatii fi gidiraa sana kan ittiin geesse jaarmaa siyaasaa Oromooti. Dhugaa haasa'uudhaa fi diinatti kaleessa quba qabaa turre bara dargii Haayila Sillaasee kumachaa turre bara Minilik bara Haayila Sillaasee kumachaa turre dargii keessa teenyee Haayila Sillaasee kumachaa turre bara Wayyaanees immoo akkasumatti kumachaa turre ammas immoo nama impaayiratisu kumachaa jirra. Maaliif yoonaan jette komiin suni ofitti quba qabuu dhiisneetu alagaatti quba qabna. Har'a kan diigaa jiru Oromootu warra siyaasaa hin gaggeessina Oromoof beekna jedhantu rakkoo qaba.
Gariin akkuma jette horiidhaan bitan amma sirnaan ijaaramee baallii buufatee kan jiru hin jiru. Kafaa'us fudhadhu, abaa'us fudhadhu, piippiis fudhadhu. Yoo dhugaatti haasofna ta'e warri siyaa waggaa 8 baallii buufateetu sirna gadaatiin dabarfata. Ummatichi garuu laale akkataatti shaakalaa jiru. Agarsiisaa jira waggaatti dhufee irreeffatee deebi'u jechuun ajaja abaa'ootii miti, kafaa'ootii miti, kan piippii dantaa isaaniitii gochuu danda'u garii. Akka isaanii ta'u garuu kan kana agarsiisu maali? Dammaqinsa uummataa fi dammaqinsa warra waa gaggeessinaa sana garaagarummaatu jira. Isa kanaaf silaa warri waa gaggeessani hawaasa isaanirraa waa barachuu dadhabuun hawaasicha sana rakkootti saaxilee, hawaasicha sana gidiraatti saaxilee, gadadootti saaxilee, hiyyummaatti saaxilee. Har'allee kunoo daangaan Oromiyaadhaa karaa hundumaan borcamaa jira. Namni gadi bahee Oromoon biyya keessaa biyya alaan miidiyaa kanaa fi miidiyaa OMN miidiyoota Oromoo nuti qabnu gadi bahee haasa'a malee akka siyaasaatti karoorri bahee akka siyaasaatti sagantaan bahee waa'ee daangaa keenyaa haasa'u hin jiru. Kan rakkoo qabu uummata bira miti. Rakkoon uummata bira hin jiru abadan. Kanaa fudhannu. Rakkoon kan jiru warra waa beekna, warra waa gaggeessina jedhutu afaan dubbatu, afaan Oromoo dubbatu malee waa'ee dhimma Oromoo dubbataa hin jiran. Isa kanadha rakkoon. Kanaaf uummanni Oromoo maal gochuu qaba? Ofitti deebi'ee. Otoo isaan kan daangessan amantiidhaan daangessanii naannoodhaan daangeffatanii warri siyaasaa gaggeessan kun akka isaanii ta'utti Oromoo walitti diruudhaan akka isaanii ta'utti afaan isaanii akka dubbatu warra godhan kanarraa Oromoon dhaabbatee isaanirraa mari'achuu qaba. Mariin keenya nuti ulmaanum qotee bulaati. Qabsoon Oromoodhaa kan sadarkaa kanaan gahee qabsoo ilmaan qotee bulaatu asiin gahe. Dhiiga isaatti cabsee lafee isaatti dhiiga isaatti dhangalaasee lafee isaatti cabsee warri hayyoon warri har'a hoogganaaf hin jedhu kun akkuma har'aa kana itti lallaba malee keessas baay'ee isaanii keessan turre dhugaa walitti himna yoo ta'e. Kanaaf ilmaan qotee bulaa warri dhugaatti hawaasni kun Oromoof Oromiyaan cabdee jirti jedhu isaaniin dhiisee ofii isaatiin walitti haasa'u mari'achuu kan isaa ta'u filatee as baasee qabsoo kanaaf naa ta'a jedhee hojjechuu. Kanammoo hawaasni qaroodha. Hawaasni hayyoota kumaatamaan qaba kan isaaf ta'u warra miidiyaa adda addaarra deemee sagaleen iyyuu kana ofirraa dhaabuu qaban jedhan akka nama tokkotti. Kun yoon taane gadadoo fi jireenya kaleessaa sanarra kan amma fuula duraaf baduuf deemnutu qaalaa. Daangaan keenya horfamee dhumaa jira. Afaan har'a dubbannu kaleessa bara wayyaanee keessa Oromiyaa ishiin jettu lakkoofsa konkolaataattillee Oromiyaa jedhameetu maxxanfameetu Oromiyaan eessa akka taate deema. Har'arraa ka'ee jira. Afaan Oromoo akka hin dubbatamne seeraan amma gadi bahanii miidiyaa isaan irratti haasa'u malee wanti Oromiyaa keessatti hojjetamaa jiru afaan Amaaraatiin. Kan kana godhu eenyu? Afaan Oromoo nan beeka kan jedhu Oromoodha. Kanaaf diinni Oromoo warra kana. Oromoon beekuu kan qabu. Kanaaf ijaarmaa isa barbaachisu jaarmaa qulqulluu sirna gadaan. Akkuma kaleessaatti sirna isaa safuusaa kan eegu kan safeeffannaa isaas kabaju ijaarrachuu hin qabu taanaan kufaatiin keenya kan kaleessaa daran baduuf deemna. Kanaaf hayyoonni Oromoo warri dhugaa abbootii gadaa isaa har'aa ofiisaa mootummaa muudu otoo hin taane isa uummata isaa keessaa muudame sirnaan as bahee Oromoo gargaaru
Oromoo isaa baraaruu qabaa kan jedhuun qabaa galatoomi rakkoon keenya baay'ee bal'aadha. ulfaadhu galatoomii I think asoo keekeetirraa wanni guddoo fudhadhe mootummaa fi paartii fi qaamni beetee barate afaan Oromoo dubbatan malee waa'ee Oromoo dubbachaa hin jiraniin I think beekadu kuni jecha laafaa miti jechuudha. Maaliif hogganne inumaatu yeroo garii waan mari'atanii gabbaan fakkaatti jechuudha. Booranni asii dhiigaa jaarsoon asii dhumaa jirti walloo yeroo meeqatti deddeebi'aa jiranii horoo guduruu keessatti wallaga keessatti mataan namaa muramaa itti dhiichifamaa jira dharraa keessatti basmaam jennee qalamaa jirra booranni baale lafa godinaa takka geessu kun amma guraa dhaamolee jedhanii godinaa tokko Oromiyaa irraa kutatee kan durillee beekadhu hawaasa walitti bu'ellee fakkeessuu hin danda'an jechuudha. Amma seerumaanii barba paarlamaan state paarlamaan naannoo Somaaliidhaa taa'ee labsatee jechuudha. Odoo kanatti Oromoon gara hundaan Oromiyaa saamaa jirtu paartiileen siyaasaa keenyaa fi mootummaan kafijuusi I don't think they care. Akka Michael Jackson baanu sani they don't care about us. Isaan lolaa fi hokkoraa fi wanti itti jiran hundinuu ka kursii kajeelee fi ka kursii isarratti falmataa jiru. Dhimmi dhimmuma beekee paawaraa san fakkaatti jechuudha yoggaa amma kan laallu. Maaliif kan bilisaan isan baasa jiru saniis yoo daangaa kiyyarraa rooroo deebisuu hin dandeenye bilisummaan inni bilisummaan naaf dutamee jechuudha. Ani wallaga keessa qalamaa dharraa keessa qalamaa walloo keessatti cinaaksanii direedhaatii fi baalee fi boorana keessatti yoon abaawoon arkin yoo kaafaawwan arkin yoo woboon arkin yoo piipiin arkin gaafin jirtu akka nama beektee agoobara qabattee yoo aduu ofirraatti hin dhokkine yoo rooba ofirraatti hin dhokkine soga agoobara jechuun maqaadhaa jechuudha. Kanaafuu qaamni siyaasaa hundinuu mootummaa fi miti mootummaanis paartiinis rakkoo sabichaa beekanii rakkoo sabichaa hiikurratti wal dorgomuu qaban malee kajeellaan isaanii yoo kursii qofa taate sangaa waan dandeessee haga takka irraa haasofne kaafe uummanni itti haguuttatu waaqayyo itti haguutuu fi iddoo hojii illee jirtaa yeroo si harkaan saammadhu wanni ammoo asirratti naatti daatu keessaa gurra kiyyamoo paartiinis mootummaanis illitiinis rakkoo hawaasarraa amma rakkoo daangaa taatu rakkoo miidhama Oromoon bahaa fi dhiyaa fi kaabaaf kibba qabu kana maalii fi ajandaa ta'uu dhabee fi jechuudha. Bara wanni kaleessa wayyaanee kuffifnee fi waan uummanni hin feene taraa duraatiif beektee oggoloonni keenya hin feenu jaanii jechuudha. Maastar pilaanii bara hiikaa isaa sanuma. Wayyaaneen lafa babal'ifattee Finfinnee qotee bulaa keenya buqqisuu sani qotee bulaan keenya hin jaalanne. Oromoon biyya keessa turteellee hin jaalanne. Warri gaafa sadii waan uummanni jibbu waliin jibbuun akka uummanni kan godhee gaasirnicha jijjiiree jechuudha. Arrawoo pippii isaa jennu paartiilee isaa jennu waan uummanni jibbaa jiranii. Galato ilaamee ani akka hubannoo kiyyaatti dura walii galuudhaaf aniif ati kan biraaf waa'ee biyyaa dhiise waa tokko waa bittaa gurgurtaallee yoo hin goona jenne fuula tokkorra jiraachuu qabna.
kennanii fudhachuu Oromoon aadaa isaati. Kan dura warri kun warra ammati jettu kun illitiin Oromoo hawaasa Oromoo keessa hin jiru. Gubbaa sanatti uffannisee jira. Yoo gadi bu'u ati gadi bu'u hawaasicha keessa hin jirtu taanaan bari kana kan eegaa oole hin oote jennaan kan mana oole hin oone jedhadhani. Waa'ee hawaasaa dubbachuu dura hawaasa keessa gale obboleessoo hawaasa waliin jiraadhu jireenya hawaasichaa gadi bu'iiti. Oolmaasaa bulteesaa waan ammatti kaaste jidduudhuma torban lamaan darbe kana naannoo horrootti waan ta'aa jiru kana eenyu gadi bahee haasa'aa jira. Namni tokkoon jiru. Maaliif yoo jettu isaan dhaqanii harka rukutanii yoo dhugaa dubbanna ta'e sila akka baay'ina keenyaatti akka jabina keenyaatti warra gandaan nutti dhufa malee nuti gandatti barbaacha naqnu turre. Miidiyaa keenya irratti affeerra malee miidiyaa isaan irratti affeeramuun turre. Kan of xiqqeessaa jiru illitiin Oromoos taanaan warri siyaasaa gaggeessinu jedhan of xiqqeessani Oromoon ala jiru Oromoo keessa hin jirani. Gaafa dantaa ofii barbaadan qofaa balbala rukutaniitu kottaa nu gargaaraa jedhu. Gaafa gaaffii jabaa gaafatte leebilisi godhu. Ati warra sana ati warra kanaa siin jedhu. Rakkoon keenya kanaafu ani Oromoon furmaata barbaada yoo ta'e isaan irraa homaan eegiin. Ofii isaatiif jaarmaa amma hin jirretti Oromoon akka sabaatti amma hin ijaaramnetti bilisummaa dhiisii akka sabaattu jiraachuun keenya shakkii keessa galcha. Har'a maal ta'aa jiraadha? Karaa hundaan kan biraa fuuti kan du'ellee awwaallachuu yeroo dadhabe keessatti jaarmaan qabu Oromoon. Jaarmaa inni ofii isaati afooshaan akka barbaadetti ijaarame inni sun jaarmaa miti anaaf. Jaarmaa sabaa kan sabaaf walitti fidu gaafa rakkinaas inni biyya alaa jiru kunis hojiin isaa silaa dippiloomaasiidha. Mee namuma huuba lafaa kaasu argaa jirra hin jiru. Hunduu balbala rukuteetu wanni eeggataa jirra carraa. Yoo waa tokko dhufte mootummaa kun abiyyi kufuu jechaa jira. Kufaatii abiyyi irraa namni rakkoo qabu hin jiru. Abiyyi kufee maaltu dhufaadha? Ijaaramnee jirra hin jirru. Abaa'oon ati har'a jennu abaa'oon ibsa baasuun alatti kafaa'oon ibsa baasuun alatti waa gochaa jira hin jiru. Waan hin jirredha maal waa wakkanna wal komachuu miti kun. Kanaaf gadi teenyee akka sabaatti haasa'uun murteessaadha. Eessa jirra? Eessa turre? Eessa jirra? Garamitti deemna? Kan jedhu kun har'a ammatti yoo hin mari'atamne warra biraa wajjiniinis waa goona jedhu hin milkaa'u jaarmaan qabu kan hawaasni duuba hin jiru. Kanaafuu duraan dursanii hawaasa isaanii akka sabaatti akkuma gaamme maaltu sitti dhaga'ama abdii maaltu sitti dhaga'ama jedhanii yoo gaafatanidha. Rakkoon ani qabu himadha. Garaagarummaa siyaasaa qabaachuun keenya fine rakkoon qabuun sanarraa. Garaagarummaa yaadaa qabaachuun keenya baay'ee bareedaadha. Garuu kan koo malee jechi kan koo malee karaa koo malee kan jennuun hawaasicha burjaajessaa jirra. Hawaasa dhabamsiisne gandatti galchine amantiitti kan galche warra waa beekna jedhudha. Kanaaf warri waa beekan kun ammallee kan imaanaa guddaa ofirraa qaban isaanii gadi bu'anii hawaasa isaanii ittiin mari'achiisu yoo danda'an. Yoo dadhaban immoo keessaa galanii jireenya isaanii jiraachuu. Ummatichi haa murteeffatu hireessa. Yoo beekan waliin yoommoo sana hin goone ta'e jireenya isaanii keessaa baafatanii jireenya dhuunfaa isaanii haa jiraatanii garuu maqaa hawaasaatiin daldaluu dhaabuu. Maqaa hawaasaatiin rakkoo Oromoo hiikna jedhanii darsa guuranii hin deemiin. Kanaaf nurraa dhaabbatanii Oromoon gaafa san hawaasni kaleessas kan ijaarame ofiif of ijaare
har'allee borullee akka inni jiraatu kan godhu ofiisaati kanuma lamaaniif naamaafanii galatoo. Saaleen irraa gabaabbachaa jirti. Waa'ee miidiyaadha. Waan jajjabdu kaafte boobdi ulfaaddu galatoome uummata Oromollee waaqayyo qalbii haa kennuuf jenna. Marii irraa illee egaa waa hedduu qayyabachuu danda'u. Rakkoo hedduu itti hiikachuu danda'ani. Fiisaa fi kaachamii ta'ee fi waan itti hiikan hunda sadii kanneen rakkoo teessanii ofirraa hiikuun ammoo keessanii jechuudha. Gara miidiyaadhaa tumsigaa itti fufee jira. Haa galatoomne hawaasa keenya kan Amerikaa, Kanadaa, Austraaliyaa, Awurooppaallee biyya irraa illee haga tokko Jabuutii, Yemen, Saawudii irraa illee Awurooppaa jedheeti jagaa bikka adda addaa irraa gargaarsi itti fufaa jira. Almost targeeta gahuudhaaf harka 133 deemnee jirra. Harka 3 irraa harka tokko argannee harka 2 eeggataa jira. Maal itti dhaabtaa hawaasa keenya kan Ameerikaadhaa, kan Austraaliyaatii fi kan Kanadaa, Awurooppaallee maal itti nu dhaamtaa? Macaatuu lamallee waa hedduu keessatti arginee ture kaleessa. Arrahoo yoo beektee kallattiidhaan hirmaachuu hin danda'a. Yoo kallattii hirmaachuu hin dandeenye illee yeroo hedduu piroojeektii hedduu shabboo miidiyaa irratti gaggeeffatee jira. Hariiroo cimtullee waliin qabna. Maal nu dhaamtan hawaasaaf illee maal dhaamtan? Hedduu galatoome. Alaamee namni karaa hin qabne bakka garaa isaan ga'u. Keessattuu rakkoon Oromoo inni guddaanii rakkoo keenya bakka itti himannu dhabuu. Rakkoo keenya isuma qabnullee namatti himannu kan dadhabneeni rakkina miidiyaati. Bara amma mootummaa amma abbaa hirree ta'ee har'a fide kana kan qabsoo kanaan ga'ee akka inni kufu godhe miidiyaadha. Miidiyaan qabsoon uummata Oromoo keessaa inni guddaan kan godhe miidiyaadha. Miidiyaa qabaachuun har'a warri alagaadha biyya keessaa akkan odeeffannoo xiqqoo qabutti warri Habashaa warri nurratti ololan miidiyaa 100 ol qabu. Miidiyaa tokkittii Oromoo dhaabbatu biyya keessaa hin qabu. Akkuma duraan jedhe kan afaan Oromoo dubbatu malee kan Oromoo dubbatu hin qabnu. Kan biyya ambaa jiru kun miidiyoota duraan baay'ee turanii har'a garuu muraasatti gale. Maaliif? Dadhabbina hawaasaaf, dadhabbina jaarmiyaa, dadhabbina nu taasaa turre sana fidee jechaadha. Maal barbaachisa miidiyaan? Dinagdee barbaachisa. Sagaleen uummanni keenya harki 99 hiyyeessa. Teknooloojii ammayyaa kanatti dhimma bahee smartphone jedhan kana qabaatee itti dhimma bahuu hin danda'u. Kanaafuu nuti warri biyya alaa jirru kun waa'ee miidiyaa yoo jennu waa'ee qabsoo uummatichaa, waa'ee rakkoo uummatichaa, rakkoo uummataan geenyu sanaa fi miidiyaa qabaachuun wanni miti filmaata miti kun dirqama. Dirqama sanaaf immoo maal gochuu qabna? Miidiyaa gargaaruu qabna jechaadha. Warri miidiyaa kanarratti hojjetanii akkuma keenya kana jireenya qabu, jiraachuus qabu, jiraachisuus immoo qabna. Waa lamaaf tokko hamilee isaanii tiksuudhaaf quuqama sabummaa qaban isuma akkuma qawwee bosona keessaa dhukaasu warri kanas ija sanaatiin laaluun dirqama hawaasaa kanaati. Kanaaf ani uummata keenya biyya ambaa jirrutti miidiyaa Oromoon qabdu qubaan lakkaa'amtu kan 5 caalle dhugaa haasa'uudhaaf olseef kannee sadarkaa saatalaayitiitti guddifachuu dhabuun baay'ee nu xiqqeessa. Akka saba guddaa jirrutti yoo xiqqaanne nama miliyoona 1 ol taana biyya ambaa kana lakkoofsuma xiqqoo yoon fudhadhe. Uummanni kun otoo guyyaatti saantiibuma 10 kenne
miidiyaa kana jiraachisuun abaddan baay'ee karaa salphaadha. Isaanuu waan nu gaafatan maalinni mindaan ubaasaan jenne miidiyaan ummata kanaaf sagalee haa taanu ol saata keessaayyuu shabboo miidiyaa gargaaruun of gargaaruudha. Saba ofii gargaaruudha. Ummata daangaa isaarraa buqqa'een sagalee ta'uu danda'u yoo miidiyaan kun jiraate. Sana ta'uu baannaan waan dhageenyu hin jiru. Kanaaf ani ummata Oromoo keessaayyuu kaaba Ameerikaa jirtan, Awurooppaa jirtan, Awustiraaliyaa jirtan, isa Afrikaatti dhiisna har'aaf rakkoon inni gidiraan keessa jiru ni beekna. Warra addana jirru adaraa miidiyaa kanatti haa birmannu. Waggaa 5 duudee saantiba tokko nun gaafanne. Gaaf tokko dadhabne hin jenne. Irra dhabanis miidiyaa kanarraa nafne. Amma immoo dabareen keenya harki dabaree wal liqaa jetti Oromoon. Kanaaf amma immoo dabareen keenya waan biraallee waafee galatoomaa haa jennuun. Galanni waan guddaadha. Oolmaa nu ooltaniif illee galatoomaa haa jennu haa hiixannu. Tokko keenya waan qabnu 5 ta'u 10 hin tuffatiina. Ishumatu walirra bu'ee dhimma baasaa. Kanaafuu tumsa amma deemaa jiru kana karaa WhatsAppis karaa miidiyaa kanas akka gargaartan abdiin qaba. Kan karaa Waldaa Maccaaf Tuulamaallee kaastee turte. Waldaan Maccaaf Tuulamaa argitee akka hawaasaatti akka jaarmaa tokkootti waan yoo qabaate baay'ee gaarii. Kan inni argatu maali? Ummata kanarraayyuu. Ibidda dhaamsaa jira innis akkuma kana. Kanaaf sagalee ta'uu garuu hin dandeenya. Yoo qabeenyallee dhabee har'a waa kennuu dadhabee warra har'a boordiin as bahee ummata isaatti haa iyyatu hin iyyanna nutis. Kan gargaarru of gargaarra. Shabboo gargaaruu jechuun ummata beela'ee sana, ummata gidiraa keessa jiru sana, ummata rakkate sana waan gargaaruuf shabboo gargaaruun of gargaaruudha. Shabboo waliin haa dhaabbannu, miidiyaa kana haa guddifannu. Hundi keenyayyuu akka nam tokkeettis akka hawaasaattis hawaasa bal'aa keessumaa biyya ambaa jirutti waan kana keessanii keenya kan saaniitii kan hin jenne keenya isa jedhu sana mataa keessa kaafadhaati. Gargaaruun jedhaa horaa bulaa galatooma. Ayyoo Abdii iddoo jirtaa yeroo ta'e asaa gootee gaan waliin turuu keetiif ulfaadhu galatoomii saniin jenna. Gara kiyyaan fixadhee jira ulfaadhu Abdii. Hedduu galatoomaa fayyaa ta'aa yeroo biraatu walitti deebina. Uummanni kuni ummata argitee ummata qaroo keessaa baane nu ta'e addunyaatti nu boonsaa jira. Isinis akkasuma nu boonsaa jirtu jabaadha. Akkuma dhiyee kanatti nafu hin bari'a. Gaaf tokko dirree Oromiyaa irratti shabboon miidiyaan lalisee guddatee keenya isa jedhu sanatti hin dhufa abshir. Kanaafuu ammasitti haa obsinu jechuun barbaada. Xiqqaa keenyaan guddifanna. Galatooma. Thank you. Dhumaanayyaa sagantaa teenya ta'arraa asumarratti xumurannu keessummaan keenya obbo Abdii turanii gaa sagantaa keenya kaarraa asumarratti raawwannaa haga qophii kana fakkaattu waliin dachaanutti hedduu isin jaalanna nagaa waaqa keessan tura. Thank you. Ali 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 Shapo Ali 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 Shapo Hojii kennu boonsee umrii nuuf dheeradhu hamtuun sin harkiini gammaatti jiraadhu rophee moogannaa fi ashiita shumburaa sirboota isaa keessaa isaan tarree duraa yaamiidhaa moolii kan hayyoo nu deessu kaboomaan jannaataan si haa qananeessu. Mekatam barsiise, mekatam leenjise, mekatam dammeesse. Ali 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 shop.